Fageenya na dhoowwee maleetoo si yaaduun dhiifne haadhatoo maaliin godhaa garuu fageenyaatti hammaattu nagaan ta'i rakkattu si rabbii jira beeloftuu sobsii ta'i ani mucaan kee nagaadha haadhatoo na yaadini. Biyyaa bahee waggaa kudhanii odoo haadhatii hin argin ture. Yeroo odoo haadhatii hin argin hin jiran yeroo hundaa muuziqaa kana dhaggeeffataa bo'aa. Yaa namni hedduun biyya alaa yoo jiru ijoolleen teenya ta biyya Arabaa jirtu ta biyya Awurooppaa jirtu sirba kana yoo dhagoo namni hundinuu himimmaan hin qabatu. Yaa kanaaf daawwattoota keenyaa guyyaan hadhaa guyyaa haadhaati. Har'a qofa osoo hin taane borullee iftaan illee guyyaan 365 guyyaa haadhaati. Kabiraa immoo sa'aatiin illee sekendiin illee guyyaa haadhaati. An kana maaliin beekaa amma haati kennaa osuma na waliin teettu kennaan eessa jire jettee ijaan laalaarti jecha. Yaa hiikaa isaas hin galle guyyaa haadhaa jechuun anoo haati akkasii dhugaa haati sekendiillee miniitiillee wanni sekendii gadi maali? Kana maratu waa'ee microsecond ilmeesii yaaddi garuu guyyaan kun haadha akkasii si yaaddu san celebrate godhu malee haati ilmee yaaduu miti. Celebrate kun waan nyaatamu waan dhugan. Ayyaaneessita haadha tante. Yeroo baay'ee beektaa wanti nu rakkisu. Ayyaaneffatta guyyaa haadha ayyaaneffatta. Ijoolleen teenya biyya Arabaa jirtu warra bilbilteeti. Abba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jetteni isaan le wa alaikum assalam warahmatullahi mujattiiti yakam faya ebe jawwali shabaka fitate risalaan immoo shaana hin qabu aji mujattiiti jawwali kun maalinni rasiidoo maalinni shabakaanoo maalinni jedhani jarri kun itti baay'atee mafaani barattee bakka akkasii harka walla asiillee gurbaa tokkotu Ameerikaa irraa dhaqee abbaan itti bilbile biyyaara sitti bilbilaan mucaa kiyya maal godhaarta jennaan amma daadii baachilarii kiyya fixee MA jalqabeera gara fuulduraa PhD kiyya itti buufsisuu barbaada jedhee bana mucaa kiyya MA PhD maaliin kunniin mana sadarkaa leessa mana ijaartan wayiitimoo yaa yeroo tokko namni yeroo baay'ee biyya wayii turu jechoota irraa fayyadamuun ka jiru. Odumaan beenne akka qimamii keessa buuftaa beektaa. Yaa garuu biyya keenyatti immoo kaadireen tunniin nama barate fakkeessuuf of course by the way kana baay'ifti beektaa. Warri biyya alaa faranjii waliin waa ooluuf maybe ijoollee nama teenya ta biyya Arabaa jawwaalaaf rasiidata jettullee environment tu influence jala godheetiin waa itti mammatti jedhe. Kaadireen teenneen immoo nama barate fakkaachuu amma walga'ii irratti mootummaan kenna tarsiimoo bara kanaaf muuxannoowwan gaarii jettee gaade of course garuu by the way illee akkuma barbaachisu ta'e. Anyway dubbii fuutee nulitte nu hadha kas jirru waa'ee haadha haasa'uu fi jeddoodhaan akkuma kolfitaniif jenneeti. Garuu guyyaan hadhaa guyyaa haadhaati. Guyyaan haadhaa immoo guyyama hundaa akkuma isiniin jettan. Mee haadha kennaati yaa ati amma haadha illee qabda. Mee haadha kan kee maaliin yaadatta? Haati santeesiif maali akkamii ibsita? Akkuma reefu jenne sana ittiin akka qimamii keessa buusu Ingiliffa kiyyan oolu. Saniif na hoffolchaa jedha. Ayyee isin hokkolchina amshiira. Hokkolchaa jenne hoffolchaa jedha. Hoffola ayyee hoffola. Yaa haati xiyyanaa fi haadhati yeroo baay'ee kan yaadadhuun waa lama yaadadhaani tokko obsesiitii lama immoo hard working isiiti. Sirriitti nama jabaatee hojjetu yaa hardiin ulfaata. So haati xiyya waanuma irratti obsisii obsa dhuma hin qabne akka malee nama obsa qabu so anillee isii irraa san baradheera. Obsitaati loltaa dhiisaadha kennaa hin obsitu. Obsaan aannan goromsaa dhugasanii? Obsaan aannan goromsaa dhugasanii. Garuu Ameerikaan maal dhugaa? Biyya keenyatti obsaan aannan goromsaa dhugaa? Asitti Ameerikatti? Biyyumatti hin galatee aannan goromsaa san dhugu. Galee aannan biyya goromsaa san dhuguuf obsa qabaata.
akkasii haadhatii sanii yaadadha. Haadha ijoollee 8ti garuu guyyaa tokko si dadhabe jettu argeen beeku. Guyyaa tokko si boqonnaa fudhadhe jettee argeen beeku. An garuu mucaa tokko waliin waan ta'antu beeka. So I appreciate her hard work. An kun amma akkuma jedhe isa obsa. Ani haadhatiyya yeroo hundaa wanti haadha kiyyaani addanaa godhu nama maraarraa I don't know kana biraan beeku. Yeroo baay'ee haati laafummaa sin mudhifti rifatiinsa. Gara laafiinsa. Yoo ati akkan waa wayiin jiraami haadha tana I feel it in arga amma sirraallee ta'ee nama biraarraallee namoota garaagaraarraa in arga. Haadhatiyya biratti immoo faallaasanii arga. Nama like strong confident. Yoo ati waa wayii booyaa itti dhufte maali inni namni akkana booyetti maali boota like hin jiraame faayitarii akka ati taatu mucaa kiyya na jalaa boottee ufissi qabu akka wannaan sun haadhatiyya biran jiru. Yoo ati hin badayyu jetteen meeqa transportii meeqa si barbaachisedha. Haati biraa yoo ati mucaa kiyya na jalaa isayyuu hin deemini jettee si wanda jettiimi. I know haati tiyya anaa strong akka anamma waa marayyuu waan godhee danda'u naf fakkaata. Yeroo gammoojjii saaraa keessatti namni kun lubbuuf maalii cinqamullee an possibility manna mudhata akka wanti wayii waa ta'u like you know yeroo hunda amma Ameerikaa kana dhufe Ameerikaan nama baay'ee irraa teessitiin beektaami namni ofirra dhaabata malee biyyi kun siistamiin isaa akka malee sammuu nama nyaata. An garuu wanti personalitiin nama waggaa tokko hanga 12 ijaarama stage san keessatti waan haatiti waggaa 12 san keessa naqama qabteetu haga maalee na keessa belbela jecha. So an haadhatii yarraa wanti akkasii jaaladhu fitta manamummaa confidence an guyyaa tokko jiruu kiyya keessa nama tokkicha abdadheen beeku uf malee ofirra depend akka ta'u haadhatii yetu na barsiise. So itti aaraa turaayyuu yeroo tokko haatiti mucaa kiyyoo oduu waan akkasii akkana jenna haatiti yemmoo akka faayitarii bakka like soldiers akka waraana akkasiin na guddifte haadhatii sanii yaadadha. Kabiraammoo haadhatii akka itti yaadadhu waan nama kolfisiisu duri attayyaata kana qaraasisaanan. Yeroo qaraasisuun kanaan kama baarakta yoo jedhuun karaa barattedha. Wardiin akkanaa kunniin kan itti ulfaatu hin jira. An namoota addunyaa kanarra jiranirraa sadarkaa tokkoffaa irratti haadhatii jaaladha. Haadha kiyya aanee yennuun jaaladha si jaaladha si aanee immoo kennaa jaaladha. Abbaa kiyya jaaladhaadha. Haadha kiyya aanee abbaa kiyya jaaladha abbaa kiyya aanee si'i. Sokee kama jettadhiisi. Abbaan kiyyallee bee isarraa aniin abbaa kiyya represent godhee addunyaa kanarra jira bakka bu'ee ilma Abdallaa Gammadii tani. Kanaaf abbaan kiyyallee vaaliyuu guddaa qaba fakkeenya gaariidha. Garuu abbaa kiyyarraa haadha kiyya jaaladha I don't know maa godhuu danda'u nama mara. Sun maaliif garuu namni anam ilmi kiyya na caala si jaalata jechaan. In argitu ammayyuu kennan akkanarra si jaalatu amiin ana sirra jaalatu mul'atu. Sirri keessattuu abbaan Ameerikaa ka biyya kennaallee kana naani ne galin amma tana ne gallu. Abbaan asii beektaa daa'ima daayiparii irraa jijjiiree nyaata nyaachise waanumaati gootu godha. Biyya kenna be abbaan yoo guddate gurba waggaa geettee jedhe gaafa yoo ati guddattee jaboo baafte si argama. Sun sirri jechuu fide. Sirri akka sirriillee miti akkuma naannootiin kanaafuu karaan kana justified ittiin gootu hin jiru. So for the time sake waan san mee akkasuma irraa dabarru garuu walumaa galatti nu guyyaa nadhaa guyyaa haadhaati warra haadha keessan jaalattan warra haadha keessan kabajjan namni haadha ofiin jaalanneef hin kabajne namayyuu ta'uu hin danda'u. Kanaafuu baga guyyaa haadhaatiin isin ga'e akkasumas warri guyyaa haadhaa guyyaa takkittii tana guyyaan 360 mallee guyyaa haadhaa ta'uu danda'a jettanii yaaddanillee celebrate yoo gootan nu isin waliin hin goona. Sunillee rakkoo hin qabu. Kanaaf dhumarra wanti jettuu jiraate daawwattoota keenyaan subscribe nu godhaa jettaare moo like nu godhaa jetta. Lachuu hin dagatinaa jenna. No namatu yoo Facebook irratti tokko tuqaa jedhan share osoo waan ati amma fakkeenyaaf akka seeraatitti namni waan ati haasoftu san dhaga'ee yoo wanti sun ta'eef share gootaame nu biratti immoo akkuma garseenanii live yoo nama saniinillee loluuf taate share godhi tokko tuqe jettaan. Tuqaa tokkoon kun maal jechuu? Tokko kana wanna irratti paaltookii irratti namatu yeroo jiraachuu isaa mul'isuuf tokko barreessa.
Facebook inillee live dhufnaani tokko tokkoon sun achumaan koodii taatee hafte. Waan akka haadha teessan hin dagatinaa say thank you haadha teessaniin galatoomi jedhaanii dhungadhaa haagi kennaa fi galatoomi jedhaanii abaaboo bitaa fi waa wayii shasha. Daawwattoota keenya galatoomaa ulfaadhaa waan nu daawwattaniif. Peace and love. Guyyaa haadhaatii bagattiin isin ga'ee YouTube channel keenya kana yoo nu jaalattaniif subscribe nu godha. Yoo nu jibbitaniif ammoo unsubscribe godha. Baaleen dandeenya. Yoo like gootan yoo wanti nu haasofne kun isinitti tole like godha. Yoo isinitti hin tolle immoo unlike. Yoo isinitti tole share. Yoo share isinitti hin tolle ignore. Mirga guutuu isinii kennina. Kanuma isiniin jechuu barbaanna. Asumaan ammoo video biraallee akka yeroo biraatiif hojjannu waada senna. Subscribe afaan Oromootiin maal jedha? Nu maamila keenya ta'a. Akkasii lama. Anyways, we talk baay'ee haga haasawuun barbaanne olillee haasofne video hojjannu ka barbaadde yoo jiraate ammoo idea wayii jiraate. Yoo biraa ka makeup akkanitti dibuu barbaaddan. No idea nu biran jira. Gaafa tokko waa'ee siyaasaa illee xiinxalla. Siyaasni kun akkam isin biratti? Siyaasa warra Facebook dhiiseeranii ani keessa galuu. Aye galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa isin jaalannaa. Ulfaadhaa horaa bulaa dagaagaa jenna. Jiini kunillee ji'a ulfaataa ji'a kabajamaa ji'a ramadaanaa kana ka gammachuu ka badhaadhinaa ka jaalalaa ka bilisummaa ka guddinaa akka isinii ta'u isinii hawwinaa. Bye.